qaama saalaasaa harkaan na tuqsiisnaan anis nan tuqsiise. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee maatii koo biratti hanga kutaa 6 qofaatti baradhe. Barnoota koo hanga kutaa 6tti ergan baradhee booda haati koo dubartii ana qofa waan argatteef atumtillee biyya hambaa deemiitii naaf dabarsi jechuun haati kiyya gara biyya hambaatti na ergite. Ani dubartii tokkittii ta'een haadha koof dhumarratti nama dhalatedha. Abbaa koo fi abbaan obboloota koo ganamumaayyuu obbolaadha jechuun haati kiyya abbaa obboloota koo ijoollummaadhaan heerumtee ijoollee 4 erga deessee fi booda qotisa keessa otoo dalaguu sangaan jifatee waraanee irra deddeemuun lubbuun eessuma koo obboleessa abbaa koo darbee jennaan qabeenyi haadha kiyya waliin horan guddaa waan na ta'eef abbaan ormaa dhufee obbolaa kootti ormaa kan taaneef jaarsi walii galee achuma naannoo keenyatti fuudhee maatii kan qabu hangafa isaa kan ta'etti haati koo abbaa kootti heerumtee kan dhalche irraatii kan qabu ana qofaadha. Anis dhumarratti haadha koof tokkittii durbaa ta'een dhaladhe. Aadaan kun darbee Oromiyaa keessa bakkeewwan garaagaraa ni jira. Yoo abbaan du'e qabeenya qabuu fi ilmaan guddisuuf obboleessi abbaa haadhatti darba. Kanaanin dhaladhee guddadhe. Haa ta'uutii garuu abbaan koo qabeenya abbaa kootti erga darbee booda akka jaarsii fi manguddoon gadi taa'ee eegi qabi tiksi guddisi jedhanii kaksiisaniin abbaan koo anaafis ta'e obbolaa koof hin taane. Ija haadha keenyaa laallatee midhaan galu dursee tooftaawwan garaagaraatiin gara dachee isaatti murata. Horii gatii gurgureen otoo hin taane walakkaa gadii jedhee haadha koo guyyoomsee maallaqa xiqqoo kenna. Obboloota kiyyaaf miti anuma intala isaa kan taateen illee qixxee ijoollee isaa warra kaanii nu hin taasisu. Ofii mataa isaatiif dubartii 3 dhiira 4 haadha manaa isaarraa qaba. 3 dubartoota dhalchee hunda gara biyya hambaatti ergee anaan illee gaafa geessu gara biyya hambaatti sin ergadha jedhee abdiidhaan na eega ture. Haa ta'uutii garuu mi'aa biyya hambaa haati kiyya abbaa koorraa waan beektuuf anaan atumtillee naaf deemi jettee haati koo akkuman kutaa 6 gaheetti umrii koo waggaa 14 gara biyya hambaatti imala kun taasise. Gara biraa obboleessi abbaa keenyaa kun lafa abbaa koo harka caalu haadha kiyya guyyoomsee gurguree lafa gaarii midhaan bayeessa baasu hunda harka sheerraatii fudhateera. Horiillee akkanuma kuni gatiin qabdu baranan baatu kana dhukkubsateera jechuun tooftaawwan garaagaraa fayyadamee haadha koo guyyoomsee harka duwwaattillee nama hambisedha. Anis akkuman gara biyya hambaatti maleen booree kana waan hin qabuuf jalqaba irraatii akka fagaattuuf haadha kootiif lafa biteen mana ijaareen jireenya baadiyyaa akka dhaabdu taasiseen lafaa fi horii baadiyyaa jiru abbaa kiyya kanatti otoo hin taane nama biraatti gatii tilmaansistee akka laftii fi qabiyyeen sun baasuu danda'utti gurgursiiseen akkaawuntii irratti akka qabattu taasiseen turtii booddee immoo obboloota koo waliin mari'adheen haati keenyi maalaa hojjettu jedhee gaafadheen isaanis gosa hojii umrii kanatti hojjechuu dandeessu jedhamu suuqii wantoonni garaagaraa meeshaan mana keessatti fayyadamu of keessaa qabu maallaqa isheetiin akka banattu taasisnee waa'ee haadha koo biyya hambaa deemeen waggaa 2 keessatti isheen qabbaneesse. Kanafeen uffata meeshaawwan garaagaraa yoo jiraatan dabarsuu fi gochuu fi kan barbaadan haadhuma ofiif mitiire haadha koo bareechadheen kontraata koo waggaa 2 mallatteessee xumuradheen gara biyyaatti mee kan hojjetame kuni maal fakkaataa isa jedhu ilaaluuf nan galee hunduma isaatti gammadeen haadha koorraallee eebba fudheen deebiseen gara biyya hambaatti imalee. Baatii 2 yeroon haadha koo bira jiru kanatti dargaggeessa tokko waliin illee wal barree achuma naannoo keenyatti kan guddate haa ta'uutii
garuu gara magaalaa dhufee jiraachaa kan jiru isa waliin jaalala eegaleen waadaa seeneefiin gara biyya hambaatti deebi'ee si'a kanallee hojjetachuun jalqabee jaalalleen kiyya kun suuqii uffataa kan dhiirotaa kan shamarranii mataa isaatti banatee qaba. Nama cimaadha. Dubartiin gaa'ela yeroo yaaddu dhiira egeree qabu waa'ee egeree isaatiif dhiphatu hojjetee bu'aa argatu yookiin immoo argachaa jiru feeti mitiire yeroo inni jaalalaaf na gaafatu waanuma lootariin tokko naaf bahe natti fakkaate. Sababiin isaa immoo magaala ganda keenyaa keessatti akka nama kanaa magaala galee hojiidhaan milkaa'ee namni haasa'amu hin jiru. Ijoollummaamatti namoota harki isaanii milkaa'u beektu jaalalleen koo akkanadha. Anis tole jedheen jaalala addaa keessa wal galchine. Hojiin biyya hambaa hojjedhu innis waggaa 2 jedhee karoorse anis waggaa 2 ol biyya hambaa keessa hin turu jedheen karoorfadhee ba'ee. Haa ta'uutii garuu akkuman waggaa 2 hojjedheen jaalalleen koo gabaan magaala kanatti qorreeraa. Erga hojjechuun koonollee naannooma Finfinneetti siqeen hojiima kana babal'iseen hojjetadhaa. Atis na gargaartaa. Liqeeffadheen kan si bira jirus itti dabaladheen naannoo Finfinneetti suuqii bareedaan banadhaa. As magaala kanaatii booddee koo hojii kanaan kan ka'an abaluu fi abaluu gara naannoo magaalaa Finfinnee deemanii konkolaataallee waggaa muraasa keessatti bibbitaniiru akka isaanii ta'uun barbaadanaan jedhee jaalallee koodha mitiire isumatti neeruma waan na ta'eef duras maallaqa kanan walitti qabe biyya dhufeen isa waliin jireenya gaarii ittuma jiraachuuf waan na ta'eef maallaqa hin qabu sharfee dumbulloo tokko otoo of bira hin kaawwatiin jaalallee koo kanaaf nan ergee fi yeroo kana ture obboloonni koo biyya jiran waa'ee kana yeroon isaanii taasa'u lakkii namni maallaqa irratti walitti bu'uu wal dhabuu danda'a. Isin immoo jaalalleema malee haadha manaaf abbaa manaa miti. Hanga kamitti nama kana amantee booddee yoo dubbiin isin gidduutti dhalate nuutiin nun komatiinii jechuun obbolaan koo na akeekkachiisanii isaanillee dabareetiin maallaqa na gaafachaa akkan isaan gargaaruutiif na kadhachaa turanii. Hanga isaan na gaafatanii otoo hin taane hangan obbolaa koof erguu danda'u maallaqa mataa kiyyaaniin murteesse qofa turtii waggaa 4 biyya hambaan ture keessatti ergaafiin tureera. Isa kana garuu itti gaafatamummaa mataa makiyyaatiin fudheen jaalallee koof maallaqan qabuun ergee. Innis oolee otoo hin buliin naannoo keenyaa bahee gara naannoo magaalaa Finfinnee deemuun akkuma jedhe maallaqa kansaas namarraas liqeeffatee kan koositti dabalee suuqii bal'aa banatee hojjechuu jalqabee. Baasii garagaraallee hedduu ofirraatii ni qabaata. Mana kiraa kan keessa jiraatu ni qaba. Mana kiraa kan ittiin hojii hojjetu ni qaba. Sanarratti immoo obboleessi isaa tokkos kutaa 10tti dhabee isa bira taa'ee teeknika barata. Maallaqa isaaf ergeen ani harka duwwaadha mitiire waggaa 2 isa itti aanuufis ittan fufa jedheen hojii kiyya itti fufee. Turtii waggaa 2 si'an hojjedhu sanatti jaalalleen koo naannoo magaalaa Finfinnee kireeffatee hojjechaa jiru kuni hojiin akka biyyaa ta'uu fi didee yeroodhaa gara yerootti gadi nyaachaa otoo deemu anaa fi obboleessi isaa hojii kana dhiisiitii kabraa jalqabii mee amma immoo kana yaali jennee waggaa 2 keessatti baay'ee isa waliin rakkachaa ture. Akka yaada kooti turtii waggaa 2f isan hojjedhu kana mataa koof waa tokko bitadheen waarra oolchachuudha. Haa ta'uutii garuu kanan ta'e kanan dhabe kuni kana na jalaa ta'e maal jedhee otuma natti boo'u dhugaan isinitti hima. Jaalalleen koo waggaa 2 san hojjedhe harka duwwaatti na hambisee. Harka duwwaa beetu duwwaan ta'e waggaa 6 biyya hambaa hojjedheen haadha kootiif kan hin godhin ala maallaqni harka isaarratti hafeeru hin jiru. Dhumarratti ammas waggaa 2ffaa yeroo dhumu hundaafuu homaa of harkaa waan hin qabneef harka qullaan galu jedheen jaalallee kiyyattis kanaan booddee maallaqa tokkoyyuu hojiif kan jedhame siif hin ergu jedheen hojjedhee mataa kiyyaaf kaawwachuun eegalee. Otuma jedhu hojiin sun deemuu fi didee waggaa 3 qofa hojjetee guutummaa guutuutti duwwaatti yeroo galu ishee hafte gurguree itti dhuguu itti qama'uu aarii isaa dabarsuuf tamboo aarsuu eegalee. Obboleessi isaa achumatti baratee eebbifamee hojiillee argatee.
isaan lamaan gidduu garaagarummaa waggaa 5tu jira. Lamaan isaanii iyyuu cimoodha. Inni kun jechuun jaalalleen koo erga hojiin isaa kasaaraatti galee nama biraa ta'e akkan beelofneef hin dheebonneef jedhee baatiittis baatii lamattis maallaqa haga xiqqoo itti ergaa waggaa tokkoof ergan ture booda gaa'ela dhaabbachuuf isuma waliin jiraachuuf biyya hambaatii kanan hojjedhe qabadheen nan galee. Waaqayyo dhugduu machooftuu jireenya keessan keessaa haa baasu. Keessumaa dhiirri umurii dargaggummaatiin dhugee machaa'uu jalqabeera taanaan bara jireenya isaa guutuu nama ni ta'a jechuun abjuu raajii adda ta'e yooma rabbi irratti hojjete malee gonkumaatii yaadamu. Mana inni obboleessa isaa waliin keessa jiraatu anis deemee galeen haadha manaa ta'een jiraachuu fi eegalee. Haa ta'uutii garuu baatii tokko akkuma waliin turreen dhuguun machaa'uun isa hanqatee jaalalleen koo dubartii fidatee gara manaa ba'e. Galgala naannoo toora Zaatii 4 maali kuni yeroon jedhuuni anaan ishee mana nakaa'ee dhiisee dubartii ishee qabatee dhufeen obboleettii kiyya isheen biyya alaasiin jedhe ishee kanadha. Haa ta'uutii garuu isheen obboleettii kootoo hin taane jaalallee kiyya waggaa 6 guutuu maallaqa hojjettu na nyaachisaa turtedha. Dur baay'een ishee jaalladha. Maallaqa ishee waggaa tokko os erga na dhoksuu fi na dhorkuu jalqabdee garuu jaalala sirraan qabu. Amma isheen mana kootii haa baatu ati immoo haadha manaa koo bara baraanaaf ta'e jechuun isheedhaan ol galchee. Eenyu isheenii yeroon jedhu obboleessi isaa nu waliin jira dhiisii yeroo biraan sitti ma jedhee. Yeroo kana inni machaa eras wanna ta'eef obboleessa isaatiin diqaalaa ba'i mana kanaati mataan keeyyuu jedhee ofirraatii ifatam. Obboleessi hojii erga qabatee gatii mana kiraa kanfaluullee dadhabamee isatu miindaa argaturraa kanfalaam. Miindaan isaa xiqqoodha. Haa ta'uutii garuu ishumarraayyuu gatii mana kiraa kanfalaam. Obboleessa isaa waliin otoo jiraatu jechuudha. Hangafti eessa gaha jedhamee abdatamaa ture biiraa jalatti dhufee itti aanuun obboleessi isaa mucaaneen gadda dhufte maal naan jettillee hin jettu anaanoo dhiisi yeroo jedhuuni bahi jechuun si'a lammataatiif obboleessa isaa irratti harka isaa kaasee. Quxisuun hangafaaf otoo abboomamee reebamee rakkoon qabu. Haa ta'uutii garuu machii fi ejjaan otoo hin taane amala qalbii fayyaalessummaaniin obboleessi quxisuun harka inni kabaluuf ol kaafatee jalaa butee ofirraatii darbatee. Dubbiin kanaan booddee ho'ee anaa fi intalli otoo waliin beekiin sagalee tokkoon iyyuu jalqabnee. Kireeffattoonni gara biraa fi warri abbaa mooraa dhufanii maal taatanii jechuun nu gidduu yeroo seenanii wanta uumame anaa fi intalli sunitti haasofnee masaanuun koo jechuudha. Kanaan ollaan nu tasgabbeessanii inni akka mucayyoo fidee dhufe kana fuudhee akka deemu isatti dheekkamanii. Akkuma inni baheen obboleessa isaatiin eenyu isheenii jedheen gaafadheeni. Yeroo kana inni dhiisii sitti haafuu mucayyoo kanarraatii addan citu jedheera. Anis akka obbolummaatti gorseen dadhabee jedheen attaasa'ee. Anis maaliif nattafaa yeroon jedhuuni jaalallee isaadha. Erga biyya kana dhufe isheerraa adda citeen beeku. Siin maallaqa kee qofaaf si barbaadaa jedhee natti dubbatee. Halkan sana boo'icha ani boo'e umrii koo keessatti boo'een hin beeku. Halkan sana gadda ani gadde umrii koo guutuu gaddeen hin beeku. Edaa waggaa amma kana duwwaamaan dhama'a duwwaamaan waggaa 2 nan galatoon jedhu waggaa 6 dabarse. Maallaqni isheen amma biyyaan baatiin fidadhee dhufe homaa tokkoyyuu naaf gochuu hin dandeessu. Yookiin lafan bittu yookiin manan bittu yookiin immoo baajaajii maqajeeltollee naaf bituu hin dandeessu. Kunumtuu hamma na jiraachistu naa jiraachisu jedheen buleen ganama mana isaatii ba'een mana biraa obboleessa isaa waliin barbaadeen abdii kutadheen kireeffadheen meeshaa haaraa bitadheen jiraachuun jalqabee. Baatii 3 guutuu gadda kanaaf bilbila koo nan cufe. Nama tokkoyyuu na dubbisuu barbaadurraatii nan fagaadhee. Hanga haati koo mucaan koo maaliin tuqamte bineensa qabdu ishee ciniine hanga naan jettu jedha. Turtii baatii 3 kana guutuu ciree laaqanaa fi irbaata kannaa fidu obboleessa jaalallee kooti. Guyyaa tokko maallaqat kenneen hin beeku. Hundaafuu kaateen hojjettu deemtee nyaattu naan jedhee baatii 3 kana guutuu isatu na nyaachisaa ture. Dhumarratti isuma waliin mee bakkee makanallee na barsiisi jedheen yeroo hojiitii deebi'u deddeemuun eegalee. Yeroon isa waliin deddeemuu gadi ba'uu of jajjabeessuun jalqabu kanatti obboleessi isaa ana waliin isa argee akkamidha jaalallee koo durii fudhatte moo
sittin dhagahamu hambaa obboleessa keetti yeroo deebitu yoo jedhuni inni akka ati yaaddu miti erga hamma kana miitee sittin dhagahamu waan isheen keessa turtee dabarsaa jirtu jedhee deebiseefi kana qofaa miti ofillee jaalallee ni qaba jaalalleensaa anarratti shakku yookiin ishee dhiisi yookiin immoo anaan dhiisi jechuun asiif asiin lamaan isaanii nama qulqulluu kanarratti ka'anii kanaan jaalallee isaatiin ana bira fidee ishee amansiisuuf yaalee haa ta'uutii garuu isheenis lakkii dhiira dubartiitti deddeebi'u hin amanu jettee walitti bu'insa baatiiwwan muraasaa booddee hariiroon waggaa lamaa waliitiin qabatan sababa kootti adda ba'anii achiin obboleessa isaa asiin jaalalleensaa ana biratti isa jibbanii hinumaa dhumarratti obboleessi isaa maaf deemtee ishuma waliin hin jiraattu jechuun hangafa mitiire furtuu manaa jijjiiree warra abbaa mooraatiis gurbaan kun kanaan booddee mooraa kana keessa akkan seene jechuun gatii mana kiraa kan baatii 3 kanfalee fi kanaa ol walitti bu'u jedhee innis meeshaa isaa fidee na bira kaa'ee miindaan isaa xiqqoodha gargaarsa gara biraa yoo qabaate malee haala kanaan qofaa jiraachuun akkatti ulfaatu anatti haasa'a anis yaadda'een akkuma obbolaatti mana kana keessa waliin jiraannan jedheeni waggaa tokkoof baatii 3 guutuu anaa fi inni obbolummaadhaan alatti ija gara biraatiin wal ilaallee wal argineen beeknu miiras waliitiif hin qabnu haa ta'uutii garuu bakka waliin deemnu kamittiyyuu waan tokko yeroo goonu namoonni wal biratti nu beekan akka anaaf inni jaalalleewwan walii taanetti waan yaadaniif walitti nu eebbisuun horaa dagaagaa waliin baay'adhaa haadha ilmaaf haadhan talaa abbaa ilmaaf abbaan talaa ta'aa jechuun nu eebbisuu jalqabanii anis har'a bor hojii nan jalqaba waa tokko eegalatoon jedhu yeroon baay'ee natti deemee biyyaan baatii dhufeen waggaa tokkoof naannoo baatii 8 fixee maallaquma sana qusadheen otuman fayyadamuu jechuudha turtii kana booddee maallaqni kiyyas waan dhumeef obboleessa jaalallee kootiin gara biyya hambaan deemaa hundaafuu wanta nan yaade tokkoyyuu naaf hin milkoofne jedheen gaafadhaanii yeroo kana innis ammas deemtee gubattee biyya ormaatti jireenya kee akka hin taanetti dabarsuu fi yeroo inni naan jedhu eeyyeen filannoo gara biraan qabu yookiin gaa'ilan dhaabbanne yookiin immoo maallaqa kootiin waan tokko hojjenne amma harka duwwaadhaa maallaqumanittiin piroosesii godhullee akka hin dhabneen sodaadhaa jedheen deebiseefi yeroo kana inni lakkii kanaan booddee gara biyya hambaatti hin deemtu jedheen adideem anis atanaan na hambisuutiif haaboo maalii qabdaa obboleessa jaalallee koodha maleeti jaalallee koo miti nan deemaa an jedheeniin yeroo kana innis na mormee dadhabee yeroon ani diduunii tole haa ta'u kaa jedhee garan baasiitti deddeebi'uu eegallee baasii barbaachisu hundumaas guunnee torbee 3 keessatti viizaan koo deebinaan deemee tikkeettii xiyyaaraa naaf kutee deebi'ee akka borii nan balali'a akka har'aa immoo dura manuma tokko keessa siree afanne garaa lamarra rafna har'a garuu walitti dabalamnee bakka tokko walammannee rafuun nu hawwisee anis nan boo'a innis hin boo'a otuma jennu halkan qixxee ta'ee anis deemuu koo kana keessi koo amanaan jiru innis akkanumadha umarratti afaaniin natti dubbachuu sodaatee harka kiyya fuudhee qaama saalaa sana qabsiisee anis nama kana waliin ciisuun koo jireenya naaf ta'a jedheen utuu hin taane yaadannooma nama kabirna biratti hambisachuuf akka isa hin dhorkine hubachiisuudhaaf harka isaa fuudheen teessuma koo akka inni tuttuqun taasisee sanaan booddeegaa wantan sinitti mun qabu hanga barii sa'aatii 12 walakkaatti boqonnaa waliif hin kennine wal sukkuumaa wal dhidhiitaa bullee ganamni bari'ee taaksii qabannee gara buufata xiyyaaraa deemne hanga sa'aatiin keenya gahutis nyaata waliin nyaannee nagaggeessee otoon jibbuu xiyyaara keessatti illee imimmaan dhangalaasu irraa adda baheen deeme haa ta'utii garuu biyya hambaa deemeen yaada isaa obsuu dadhabeen hojii jiruu hojjechuun dadhabeen innillee akkanumaa maal ta'an asumattiin si hambifadheera ta'e hamma kanaatti immoo fedhee akkan siif qabullee otoon durseen sittaasa'eera ta'e jedheen attaasa'ee anis maal taakkan fedhii siif hin qabu anumtuu sittin dubbadheera ta'e jechuun turtii yeroo hamma kanaa keessatti jaalalli dhokataan keessa keenyatti uumame akka lamaan keenyiyyuu gaabbiin nu taasisee akka carraa ta'ee gochaa marabbii ta'ee deemeen na dhukkubuu eegalee hojjechuunis natti ulfaate maadaamiin koo gara biyyaatti na deebiste biyyaatii kan hin qabu isuma dhamitiire dhufee na fudhatee kun hojii marabbii dhane sanaan
bude mana amantaa deemnee waadaa waliif seennee akka nuti waliin jaalala eegalle bultii ijaarranne maatii keenya keessaa icciitiidhaaf qofa namoota muraasatti himnee gaa'ila eegalle. Dhufeen waggaa kootti nan dahee akkuma ndaheen hojii waggoota muraasaatiif hojjeterraa abbaan manaan kiyya kun ari'ame. Al takka takkaa Waaqayyo jireenya keenya sirreessu yoo barbaade kan qabnu ni diiga mitiire. Achuma baatii lama naannoo keessa taa'ee itti yaadeen taane otoo yaadiin manni kiraa bakka jiru namoota argisiisuu jalqabe. Dallaalaa yookiin immoo faddaalaa mana kiraayii ta'e waggaa tokko keessatti gamoowwan dabalatee manneen gurguddoo gurguruu jalqabe. Waaqti maallaqa biyyaan baatti dhama'een harka obboleessa isaatti na jalaa dhabamsiise. Harka isaatiin immoo naaf deebisee jijjiirama ajaa'ibaa yeroo gabaabaa keessatti naaf kenne. Jireenya dachaa kan obboleessa isaa ta'u Waaqa jiraachisaa jira. Siin argadheen ati naa deesseeti, haadha naaf taateeti, riyaa naaf taateeti. Milkaa'ina kanatiin darbee dadhabina kan kootoo hin taane dadhabina keetiin Rabbi na jiraachisaa jira jedhee natti amana. Har'a nuti firoottarraa fagaanneerra. Sababiin isaa immoo wanti goone bareedaa miti. Isa too hin taane obboleessi isaa akka na fuudhuuf isa bira dhufee obboleessi isaa garuu namantaan jalaa ta'e anarrattis dubartii gara biraa qabatee ishumallee hin fuuneem hanga har'aatti illee hin fuuneem obbolaadha jedhanii walitti hin deemanii. Anaaf garuu jireenyi toleera. Rabbiif galanni haa ta'u. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa fardootaa qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin kee tokko nuuf qoodde siniif dubbisee ni ka'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaa fardooftonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattan illee yaada keessan wanta isinitti dhagahame komentii jalatti qoodaaf jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf siniif qabadhee dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.